ashama harka fuun kabajamtoota hordoftoota diidaatiif akkam jirtan fayyaa jirtanii jirra agalanii waaqa hagayu guyyaan torbanna akkamitti isiniif darbaa jirra har'a kophaa kiyya hin dhufne ma sikuba guyyaadatti har'a kophaa kiyya hin dhufne keessummaa yookaan immoo hiriyaa akka dhugaatti jaaladhu tokko waliin hin dhufe hiriyaa kana waliin simbira dhufe mee torban akkamitti deemaa jira ega obboleewwan kiyya YouTubein ki hinjira ammoo ka YouTube san subscribe fi share like gochato akka qalbiidhaan nu hordoftan sin jedha obboleewwan kiyya tolega abatash amsakina ara mujudlu dilbata fakata jori maalida hiriyaan kun hiriyaa bashasha keessa isaa qulqullu tayi waliin simbira dhufe mee koot video tokko waliin hojjennan san jedhe lakki ani nan qaana lakki akkana nan godhinna jedhe ani garuu rakkiseetan isa fide akkamee kabajamu jirta jirta meelenj odume libiiraan dhugni ijoollee bishaan qulqulluu amboo ennaatire warra ambooteeti warra ambooti amboodhaati naan jedha obboleewwan kiyya jirtanii fayyaa jirtanii guyyaan akkamitti isiniif darbaa jira egaa har'a obboleewwan kiyya kan dhufeef daqiiqaa 15 yookaan immoo 20 akkan isin waliin taa'eeto kan hojiitan deema jechuudha hin qabattaati kan hojiitan gaddeebi'a jechuudha yeroo baay'ee hiriyaa tokko waliin hiriyaan qaba kara hiriyaatan deema hiriyaa kiyyattan bilbilaa jenne yeroo baay'ee jechuudha mee obboleewwan kiyya hiriyaa jechuun maal jechuudha hiriyaa sobaa hiriyaa dhugaa addaan baafattanii beektanii mee kanarratti wantoota adda addaa kakaasnee waliin haasa'uu yaadna isin hunduu hojii biraa akkan hojjennu yoo viidiyoo kana ilaaltan haga dhumaatti isin fayyadu wannanani haasa'u didhitti wanta baay'ee haasofti na dhagahuu qabdan na ilaaluu qabdan jechuudha obboleewwan kiyya maanya dirqama ana akka dirqama gochaan jiru ani ay maal jechuu barbaade dhugaa dubbachuudha akka kiyyaatti yeroo ammaa kana jechuudha dhugaa hiriyaan dhugaa hin argameettee yaadda akka keetitti mee akka keetitti akka kokitti hiriyaa dhugaan hin jira mee sagalee ol qabite ko kan argattu garuu yaa baay'ee na ajaa'ibdee jirta garuu asirratti jechuun akkuma ati wanno itteet malee jira hiriyaan dhugaa fakkeenyaaf hiriyaa ana amma jechuudha anaafsi wala beekna keessa koo garuu kan dubbisu waaqa ati nan beektu si galee garuu hiriyaan qaba hiriyaa diidaa kan jedhamu hiriyaa akka guriitti jaaladhu jetteetoo namatti himte yeroo rakkoon tokko ga'e garuu si gargaaruu dhabuu hin danda'a akkasumas immoo yoo naa bilbila kiyya si kaasuu dhabuu hin danda'a hiriyaa dhugaa kan beektu walumaa galatti yeroo rakkoon tokko sirratti muddamu rakkoo saniif yoo si ga'e minaalbaata hiriyaan sun hiriyaa dhugaati jettee addaan baasuu dandeessa si galee mee hiriyaa kana akkamitti addaan baasuu dandeessa dhugaa hiriyaan akkana nama godhu jira yeroo ammaatti hiriyaan dhugaa argachuudhaaf baay'ee rakkisaadha garuu hiriyaa dhugaa argachuuf ati dura qulqulluu ta'uu qabdu ati nama nagaa ta'uu qabdu keechi kee ani nagaadha namaafan hassaba namaafan yaada yaaddi koo namaaf ta'a jetteet yaaduu qabdu kara namatti yoo dhiyaatte immoo namni sun maal jaalata akkamitti dhiyaachuun qaba nama sanitti maaltu gammachisa akkamittan gargaaruu dandeette kara isaatti yoo wal taata yoo walitti dhiyaattee soofte isarra kan argattu hin jiru wanta argatu tokko hin jirra wanta jibbitu tokkos hin jira waan jibbitu san akka hambisu akka dhiisu gochaatuma dhibuu qabda gorsuu qabda jechuudha yoo san immoo inni galeet wanna san badaa ta'uu beekeet sirreette kana sirreessuun qaba yoo jee inni nama nagaati kara ati etteen deemuu danda'a jechuudha ay kun gaariidha
Sirrii jette garuu yoo wal taatan jechuun akka nama tokko dhiyaatte kecha isaa beeknan kecha isaa beekuuf immoo nama sanatti dhiyaachuu qabda. Yoo ta'uu qabda. Fakkeenyaaf isa kan barbaachisu waloo inni siin gaafatin kan beektu taanaan kecha isaa beekte jechuudha. Qaama isaatiin fuula isaa akkuma ilaaltee ta'u jechuudha addaan baafachuu hin dandeecha jechuudha. Wanti itti barbaade wanti itti rakkate hin beekte. Isa beektee maal taate kana si bade moo kana waan maal rakkoon kee jettee gaafa. Inni immoo yoo san rakkoo isaa yoo si ibse gizee san wal taate kecha isa beektee jechuudha gizee san. Gaarii tole dhiifama naa godhaa hiriyaa kiyyaa walumaan maal waan biiraa sitti fakkaate dhugaatuma naan jedhe biira. Garuu ani akka kiyyaatti manni kun xiqqoodha natti waajjira. Maali kun mana bashannanaati be. Ijoollee faafa jechaa jirra ijoollee har'a sanbata fakkaata garuu kibxata inna kibxata inna har'a kaa kibxata hojiin akka tasaa ta'e illee hin jiru. Kanaaf baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja garuu akka kiyyaatti obboleewwan kiyya akka kiyyaatti jechuudha. Isaanis nu ilaalee jira. Hiriyaa dhugaa addaan baafachuudhaaf tokkoffaa akkuma naan jette keessa kee qulqulleessuu qabda jechuun fakkeenyaaf nama sana nitti yoo dhiyaatu jechuudha. Wantoota gaarii haasa'uu qabda. Wantoota nama bashannansu haasa'uu qabda. Pilaas immoo wantoota adda addaa irratti yoo rakkatellee jechuudha namoota san gargaaruu qabda. Minaalbaat namoonni adda addaa immoo fakkeenyaaf yeroo rakkoo irratti jechuudha qarshii naa liqeessisin jedheetoo qarshii shan yoo liqeessineef ati hiriyaa gaarii miti. Ati hiriyaa gaarii miti sin jechuun an jaalattu keessi kee qulqulluu miti sin jedhu dhugaa yoo qarshii hin qabaanne dhugaa hiriyummaan jechuudha qarshiidhaan tilmaamama jechuudha. Ani akka kiyyaatti jechuudha obboleewwan kiyya har'as ta'e borus ta'e kan beekuu qabdan jechuudha. Hiriyummaan hojiidhaan hin tilmaamamu akkasumas immoo qarshiidhaan hin tilmaamamu. Isinii galee hiriyummaan wanta gaarii yaadu wanta gaarii namicha saniif yaadu ifiniif namicha saniin yoo walloltanillee jechuudha akka tasaa ta'e namni walloole hin jiru yoo wallooleeta deebi'eetoo walitti araarama. Kanaafuu yeroo walloltu sanitti jechuudha waa isa maqaasaa balleessuu hin qabdu. Takkitti walloltee maqaasaa jechuudha namatti haasa'uu hin qabdu. Inni immoo nama akkanaati badaa wayiiti inni akkana jechu gonkumaa akkatti haasa'uu hin qabdu. Duraan wantoota gaarii duraan yeroo gaarii isa waliin dabarsite isa waliin bohaartee jirte. Oga walloltan hin booda jechuudha isa akka diinatti ilaaluu hin qabdu jechuudha. Ani akka kiyyaatti jechuudha. Akkasuma hiriyaan badaan immoo hin jira akka kiyyaatti. Fakkeenyaaf ani seenaa baranuma isin waliin taphachiisee miti. Ani kaampaanii tokko keessan hojjedha. Ani akka fakkeenya tasiikaa nan gubadhee be rabbii na gube wanta kana garuu har'a jechuudha isiniif ibsuun barbaade. Maqaasaa hin dha'u garuu hiriyaa hiriyaa akka guriitti jaaladhu maal na godhes taggaata. Waliin nyaannaa waliin dhugnee jirra waliin nyaannee jirra bakka baay'ee waliin deemneerra waliin kofalleerra. Ani akka tasaa ta'ee kaampaanii tokko keessa jechuudha qarshii kara 4,000 immoo 5,000 kanan qacaramee hin jiraa. Kan qacarame jechuudha immoo hojii kiyya inni ijoon gaaraajiin hojjedhaa torbanitti yoo makiinan jalaa tabalaashee dhaqeetan suphaa torbanitti kaampaanii kana nan deema yeroo tokko. Jaan 4,000 immoo akkana nyaadha. Hiriyaa kiyya kanaan bakka keessi isaa qulqulluu natti fakkaatee ta'u jechuudhaani ma beekte silaati. Qulqulluun ani bee jihatti akkana akkatti naa kaffalaa torbanitti gizee jihatti gizee 4 bichaan deema akkanan jeen ganama seenee galgalan bahu torbanitti bichaan yaaman. Yoo kana yoo itti muyyoo jechuudha ijoollee maal naan jedhee anaafillee naa barbaadi maal wanta akkana naa barbaadi naan jedhe rabbi jechuudha ani keessi isaa qulqulluudha jedhee kaampaanii 2-3 arfan takka gaafadheef hin jiru naan jaan dhumarra yeroo tokko na dhukkube ture maaloo dhaqii na hojjedhu hin jedheen ishii naan jedhe dhaqee hojjete
ani na dhukkube manan ciise ana duuba maal godhe namoota kaampaanii achi keessaa san dubbisee ta'u jechuudha ana achi keessaa na fanaggalee ta'u jechuudha ofii achi keessa seene jechuudha aduu biraa dhaqee ta'u kaampaanii san yoo gaafadhu jechuudha deemii nuyi nama biraa seessine naan jaala eenyudha hiriyuma amma isin jedhe kana jechuudha nan gubadhe nan aare nama aarsa oduu garuu jechuudha yaanni kiyya oduu dhiphoo ta'e jechuudha kottee isaa caccabsee ta'u jechuudha dhiiga isaa jechuudha eeboodhaan udduu isaa waraana ture hin qabaltaa kubulistooniidhaan mataa isaadhaan dhugaa akkasitti jechuun an wanta dhugaa asitti inni hin beeka kana jechuudha nan gaafadhe gaafannaan akkamitti akkana goota ani ati hiriyaa kiyyaa akkamitti ana duuba deemtee seentan jee homaa jechuudha wanta kana itti meetoo jechuudha bakka isaan seenaan jaayinan seene maafasii bilbilaan jedhe natti jijjiirame hiriyaan akkanaa hin jiraatu obboleewwan kiyya fakkeenyaaf ati jechuudha kaampaanii tokko seentee tokko yeroo biraa ati ogasi dhukkoo booda bakka kiyya dhaqinaa uwwisi yoo naan jette dhaqee ta'u jechuun uwwisee aduu biraa oduu anis jechuudha si achi kaampaanii san keessa si ari'e jechuudha bakka kee hin seenu hiriyaa kiyya waan taateef jechuudha namni akkanaa wanta badaa yaadu hin jiru obboleewwan kiyya kana beekuu qabdan hiriyaa sirriitti filadhaa jechuu barbaadetan sirreetti kanaafuu baay'inaan parsaantii 100 keessa parsaantii 20 yoo jiraate jedha yaada kana itti amantaa sirrumaa namni nagaanis hin jira akkuma sanitti immoo badaanis hin jira namni of jaalatu jira garuu hin beektu gaa nama akka onnoon jettu garuu hin beekamu hin beektu akkitti beekta onnee kee kan dubbisu waa qabichaa namni onnee kee dubbisu jechuudha kanaafuu yaa gizee jiraattu immoo fakkaattee jiraata malee kun nagaadha kun immoo nagaa bitee jettee addaan hin baastu garuu ani fakkaadha maalifis takkaata akka kiyyaatti jechuudha of keessi kiyya jechuudha namni nama ta'ee addunyaa kanarratti jechuudha namni nama ta'eetu addunyaa kanarratti uumaa waaqaa waan ta'eef isaan kabachuun qaba isaan wanta badaa yaaduun qabu akkuma naan jetti jechuudha isaan wanta badaa yaada waa'ee keetii ati garuu isaaniif qulqulluu ta'e yaada fakkeenyaaf ani amma nama tokko wallolee miti wanta badaa waa'ee isaa yaadu waaqarraa argatta wanta gaarii yaaduun jechuudha du'aan booda waaqni jechuudha akka mindaatti jechuudha waaqarratti sii kaffala ani kara waaqattan amma kasitti haasaa jiru akkasii miti ijoollee dubbii dhugaatuma mee afaan si goggogee ati garuu maaltu si gammachiisa maaltu si gammachiisa addunyaa kanarratti faafash jechuun asii karaa hawaasaa dhangannoo jimmaa minaamina kana deddeemu kan ati ara lakki micaa bashaasha bareedaa kana maal jettan yoo midhaan kun jechuudha isa waliin ispoortii adda addaa hojjenna hojiin hojjeta hojii konkolaataa ta'u isinii galee kanaafuu midhaan kana mee dhiyootti yuutuubii nan bana jechaa jira yuutuubiin bantu deeggarsa argannaan nan bana aaraan isii jira sanyii kee hoodhumee qabu qophii ijoollee ijoollee akka kanan isin jedha baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa hiriyaa nagaa filadhaa jechaa jirta hiriyaa nagaa filadhaa hiriyaan dubartiilee fakkeenyaaf akkatti filattan beekaadha fakkeenyaaf akkamitti akka filattu tokkoffaa maal godhuu qabdaa tokkoffaa jedhi step 1 ofiif nama gaarii ta'uu qabdu nama gaarii filachuudhaaf nama gaarii ta'e miqqanyaan ta'in namni qabeenya argate jechuudha qabeenya argate jechuudha inaariin nama gaarii argachuuf inaariin jechuudha bakka iyyin inni makiinaa bitatee ta'u inni makiinaa bitatee miti makiinaa maa bitatee ta'u inaariin gommaa sadiikiif jala ta'e gommaa sadiikiif kun si jala onnu ay gommaa saalaa inni kun asirra jalqaba ani gommaa saa ol digdee ay jechuun dhibuun jecha rakkoon qabu makiinaan qabu amma makiinaan bitee wannoon kun badhaa ta'eera kanaas takaakkali
Koo yaani kana si dhiqa kana si tolcha. Jechuudha. Jala deemtee doonoo godhu qabda malee zimmeetteetuma makiinaa biteen makiinaadhaan bakka nagayi hin ta'u hin taane. Anyways obboleewwan kiyya jalaan amma muuziqaan banamee jira inni kun koopiraayitii natti ta'a waan ta'eef baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja bakkuma jirtanitti torban gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u yuutuubii kee sabskiraayib sheerii laayikii gochaa tokko kan rafan isin jaalladha. Baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaju hodhoo dhuma keenya nagaan naa jedhaa.